ibsini sirna yaadannoo guyyaa gootowwan wareegamtoota Oromoo jiddugala waajjira Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromooti gaafa Ebla 15 bara 2013 gaggeeffame irratti Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa dhimmoota adda addaa irratti haasawa taasisanii jiru. Sagantaa keenya dabre keessattis haasawa kana kutaa jalqabaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Itti aansuudhaanis haasawa Hayyudureen Adda Bilisummaa Oromoo sirna kabajaa jiddugala waajjira Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromootti raawwatame irratti taasisan kana bakkuma dhaabbatirraa itti fufuun isiniif dhiyeessinaa nu waliin tura. Gaaffiin uummata Oromoo gaaffiin siyaasaa kamuu Itoophiyaa keessatti furmaata ni argate jedhneeti waggaa tokko guutuutti dhamaan. Waggaa sana keessatti garuu haala nagaadhaan hojjetama jedhame sana keessattuu wareegama Adda Bilisummaa Oromoo baase haalaan ulfaataadha. Loloota karaa dhiha Oromiyaa fi karaa baha Oromiyaa waraana keenyaa fi waraana wayyaanee gidduutti ta'e qofa osoo hin taane uummati keenya dabballoon Oromiyaa guutuu keessatti bakka adda addaatti haala nagaadha jedhame keessatti dhabamsiifaman fichi seenaan tarrisa isaa baasa. Akkasuu ta'e akkasitti osoo jirru waxabajjii 1992 bakka bu'ootni Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa keessaa Leencoo Lataafaa, Diimaa Nogoofaa, Nadhii Gammadaafaa isaan kana mootummaa wayyaanee wajjin yookaan mootummaa keessa ammaan booda nagaadhaaf hojjechuu dadhabame jedhanii ibsa baasan. Hoogganoota keenya ibsa kana aman saabaa irratti labsan mootummaa keessaa baanee jedhamee labsan. Labsii kana booda Mallas Zeenaawii gaafas mataa mootummaa ce'umsaa gaafasii mootummaan waraanni EPRDF yookaan waraanni wayyaanee gaafas maqaa EPRDF fi maqaa Itoophiyaatiin jiru waraanni Itoophiyaatti Adda Bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatu ajajameera jedhee labse. Mootummaa keessaa bahuu fi labsi mallasaa kun lola labse lola kan labse Adda Bilisummaa Oromooti. Uummata Oromoo lolatu nurratti labsame. Kanaaf qabsoo hidhannootti deema. Itti aansee Afyaa'ii gaafasii ka ture Daawit Yohaannis bakka barbaachisaa ta'etti adamfamanii akka ajjeefaman ajaji kennameera jedhee Afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaa gaafate ibsa kennee gaaffiif deebii kenne. Mataa muummicha biyyaa gaafasii Mallas Zeenaawii fi Afyaa'ii paarlaamaa Itoophiyaatu lola labse. Lolli gaafatti labsame moonatti deemaa jira. Yeroo hedduu lola kana nagaadhaan furuudhaaf jaarmiyaaleen adda addaa mootummoota ka duubaa isaanii jiran yookaan akka tokkotti kaarta keessaa qaban irran deebinee himne irra mootummaa Jarmanii, Noorweey, Ameerikaa mataasaa mootummaa wayyaanee wajjin lolli kun akka dhumatu Adda Bilisummaa Oromoo fi mootummaa wayyaanee gidduu tattaafata hedduu godhan. Adda Bilisummaa Oromoo kana irratti imaammata ifa haala uummata Oromoo fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo ifa ta'etti bakka gareen sadaffaa jirutti haasa'uudhaa fi rakkina kana lola kana furuudhaaf akkaataatti gaaffiin uummata Oromoo deebii argatu haasa'uudhaaf karaa keenya qophiidha. Yeroo adda addaatti labseera. Kanaafis qophii ta'eera. Kanaafis walga'iilee adda addaa Awurooppaa fi Ameerikaatti waamaman irratti yeroo adda addaatti dhiyaateera Adda Bilisummaa Oromoo. Mootummaa wayyaanee garuu ifaan haasa akkasii irratti taa'ee lola kana furuudhaaf qophii hin taane. Kanaaf lolli kun itti fufee ammoo naaga'e. Faallaasaa Adda Bilisummaa Oromoo shororkeessaadha. Miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo yakkamtoota paarlaamaa irratti 3-4 labseera. Irra deddeebi'ee takka hin jiru Adda Bilisummaa Oromoo. Deebi'ee immoo Adda Bilisummaa Oromoo irratti akkasi yakkamtoota ta'ee paarlaamaa irratti mallasichi baay'ee labseera. Kuni rikoordii ta'ee kan jirudha. Sababaan lolatti fufinsaa kana
qabsoo hidhannoo kana malee addi bilisummaa Oromoo barbaade ka qabsoo hidhannoo itti jiru fedhii isaa fi gammachuu isaatti godhatee miti. Haala dirqamne keessatti garuu qabsoo keenya itti fufnee bakkaan gahuudhaaf bifa kamiinuu haa ta'u mamii tokko malee fi murannoodhaan qabsoo hidhannoo kana gaggeessaa turre ammallee fuulduratti illee ni gaggeessina kana ittisuudhaaf kuni mirga keenya haala mootummaan Itoophiyaa lola kana xumuruu dide keessatti mootummaan Itoophiyaa lola kana xumuruu diduun akka zamana Haile Sillaasee dargii amma mootummaan Itoophiyaa harkaa qabu wayyaaneen ka Oromoo qofaan ka ummatoota Itoophiyaa keessa jiran hunda ka Ogaadeen ka Benishangul ka Gambeela isaan kun hundi qabsoo hidhannootti jiru mirga isaanii falmatu ka ittaanee jiru ammas warra qabsoo ummata kanaa busheessa qabsoon hidhannoo wayittuu nun baafne kana xalaan dhaluudhaan yeroo adda addaatti dhaaba keessaa fi qabsoo keessatti kanneen waan ni jedhaniif dhaamsa nuti qabna lafa bilisoomte harkaa dhabuun ka qabsoo godhutti dirqame adda bilisummaa Oromoo qofaati ummati Palestiin lafa bilisoomte tokkollee qabu qabsoo gochaa ba'e mirga isaa hanga harka galfatetu jira. Ayirlaand keessatti warra qabsoo gochaa turanii lafa bilisoomte qabatanii miti ka qabsoo gochaa turan lafa bilisoomte waan hin barbaanneef miti haala ji'oopolitikaa fi haala naannoo isaaniitiin eeyyamneef ummati South Africa yeroo adda addaatti ka qabsoo hidhannoo tattaafate lafa bilisoomte qabaatee hin beeku qabaachuu waan hin feeneef miti tattaafatanii haala ji'oopolitikaa fi haala naannootu isaanii eeyyama baay'ee lakkaa'uu danda'ama addunyaa kanarratti qabsoo bifa akkasii duuba adda bilisummaa Oromoo haalli ji'oopolitikaa gaafa Afrikaa ka aanjaa'uu fi dide harka qofaa miti gaafa qabsoon kun jalqabee marfama keessatti qabsoo gochaa jiru haala akkasii keessatti lafa bilisoomte yoodha bifa adda addaatiin fi bifa isaaf ta'u bifa isaaf kennataatiin qabsoo hidhannoo yoo godhe cubbuun isaa maal kanaaf immoo kanarraa ka'amee qabsoo ummata kanaa busheessu qabsoo ummata kanaatti qoosu warrummaan kaleessa waliin falmaa goone warrummaan lola kana labsanii lola kanatti akka seennu godhan kana gochuun qaaniidha jechuudha. Erga akkas ta'eeti adda bilisummaa Oromoo maal akka ta'e jaarmee akkamii akka ta'e ka beeku mootummaa Itoophiyaa kanatti falmu jiru jaarmee jabaa akkamii akka ta'e ka si'a 10 bareeradhanii labsanii si'a 10 addunyaa kanatti iyyatan waa'ee adda bilisummaa Oromoo sanarra darbanii shororkeessitu akka taanu addunyaa kanatti galmeessifachuudhaaf ka wixxifataa ba'an jaallateetnis jibbanis warri qabsoo kana gaggeessanis mootummaan Itoophiyaas adda bilisummaa Oromoo ka durii caalaa ka of ijaaree jiru qabsoo hidhannoos bifa isaaf mijatuun Oromiyaa guutuu keessatti gara fuulduraatti illee bal'isee itti fufadha yoo rakkinni uummata Oromoo nagaadhaan furuu mootummaan Itoophiyaa dide kana ni mirkaneessina jechuudha waan qabsoo hidhannoo kan Ama Oromia,
Egaan kabajaa haasaa taasisanii turan. Haasaan isaanii qophiilee keenya darban keessatti simbira gahaa ture. Kanarraa kan xumuraataa kunooti. Sadaffaa waa'ee dimokiraasii tokko lallabamaa jiru. Itoophiyaa keessatti waan dimokiraasii lallabamu erga jalqabeeti kun amma waggaa 40 ta'ee jira. Yoo xiqqaate sana durayyuu yeroo Hayila Sillaasee gaafatamaa bahe jaarmiyaan adda addaa dimokiraasii argamsiisneete nuu labseera. Yeroo mootummaan Hayila Sillaasee kufee dargiin dhufe faachinni isaa akkuma sila tuqe sooshaalizimiidha. Sooshaalizimii argamsiifna mootummichis jedhe warri immoo mootummicha morman fi caalaa nuti sooshaalistiidha jedhanii IPRP meessoon isaan kun hunduu nuu labsanii rakkina irraan qabnu ta'eera ta'e. Garuu sirna Itoophiyaatu waan sana argamsiisuu fi kasal fiduu miti. Maaliif isaan olaantummaa siyaasaa fi dinagdee qaban warri harkaa qaban sun akka ideoloojiitti dhimma itti bahanii uummatoota bituudhaaf kana lallabuurra darbanii warreen immooyyuu isa falmatan aangoodhaaf bakka isaa bu'anii aangoo irraa fudhatanii uummata kana bituudhaaf malee sooshaalizimii dhugaa dimokiraasii dhugaa isaanii gaggeessuu isaanii kanaafillee qabsaa'u ija keenyaan arginu ammallee argaa jiru. Maaliif jaarmota kana ni beeku maalummaa isaanii beeku maal akka barbaadanis beeku sloogaan yookaan immoo dhaadannoo waan tarrisaniif qofa dimokiraasiin hin jiru yookaan sooshaalizimiinis gaafatin namni dimokiraasii dhugaan fida jedhee waan jedhu gaaffii ummatootaa fi mirga ummatootaa warra mirga isaanii falman nitti lolan ban isaanitti ololan ban duula olola ka argaa jirru garuu warri dimokiraasii lallaban warrummaan nu keessa kana argamsiisne jedhanii lallabaniyyuu duula adda bilisummaa Oromoo irratti isaanii gaggeessuuf argina malee haalaa fi qophii gara fuulduraa dimokiraasii fiduuf deemuun argina. Kanaaf akkuma lallaba waggaa 40 duraa proletarian international class struggle yookaan immoo ilaalcha dafqaan bulummaa addunyaa qabaachuu gitaa fi qabsaa'uu qofa jedhanii nutti lallaban qofa dhaadannoo keessa duwwaa hundi ragaan jiru abeetaa dimokiraasii jedhee waggaa 20 nutti lallabe mootummaa wayyaanee wabitoota biyya sanaa hunda cafaqee tokko facaase irra guddaan isaanii akkuma warra qabsoo hidhannoo godhu maneedhaatti tortoraa jirate warri sana keessatti nagaadhaan qabsoof ni jedhan warri sanaa immoo mormitoonni bakka isaa bu'uudhaaf isaanii foolatu malee akkuma sila jedhe isaanii dhuguma waan abdachiisaa tokko hojjetu argaa jiru. haa ta'uuti kun hunduu ta'e akkuma faranjiin maajik jedhu yookaan xinqolaa tokko haalan eegamne tokkoon jechuudha. Dimokiraasiin sun Itoophiyaa keessatti adda bilisummaa Oromoo mormii irraan qabu dura sin dhaabbatu maaliif dimokiraasiin dhugaa suni walabummaa Oromiyaa hin dhorkatu hin didu yoo jiraate yoo ta'e ejjennoon keenya kana dimokiraasii sanarratti haala akkasii keessatti eenyuun gowwoomsuu hin danda'u maaliif hundi keenya
lafarratti warra wal beeknu warra wal arginu jaarmiyaa ofii keessa ofii warra wal beeknu waan ta'eef kanaan akka soogidda fuuldura qabanii dhaqanii qalmatti geessanii sana eenyuun geessuu hin danda'u. Mirga uummata keenya bakkaan ka'u mirga keenya uummata keenya illee mirga isaati. Dimookiraasiin sunis kan hin dhorku kanuma jedhu warra gaaffii kana irratti uummata keenya afaan fajjeessuu barbaadan. Arfaffaa waa'ee sabaaf sablammootaa tokkotu afarfamaa jiran. Sabaaf sablammootaa dhaabbannaa. Adda bilisummaa Oromoo imaammatan qabu. Sabaaf sablammootaa waliin hojjetaa hin jiru. Kana jechaa jiran dhagahaa jirra. Gaariidha nagada poolitikaatiif. Dhugaansaa garuu adda bilisummaa Oromoo itti amanu sagantaa siyaasaa 1976 keessa kaa'eera. Sagantaa siyaasaa ammoo 1998 haaromee keessa jira. Sagantaa siyaasaa 2004 haaromee keessa jira. Akka imaammataatti saboota akka uummata Oromoo kolonii jala kufan wajjin akkaataatti tumsa tolfatu akkaataatti qabsoo godhu kana ifaan lafa kaa'e. Yeroo adda addaattis miidiyaa isaa irratti yeroo adda adda ta'e marraa hedduu ibseera adda bilisummaa Oromoo. Waraqaa irratti kan ibsuu qofa miti. Gaafa gad dhaabbatee irraatii jalqabee haala aanjawuu fi lafa aanjawutti ummatoota cunqurfamoo akka isaan ijaaraman waan qaburraa dandeettii isaa irraatii qoodee fi ummata Gambeelaa dhibbaan lakkaa'aman lalleenjiseera. Warra har'aa adda bilisummaa Oromoo sabaaf sablammoota wajjin hojiin hojjetu jedhan sana wajjin kana gochaa baate jedhanii nu komatan yookaan adda bilisummaa Oromoo komatan. Gatiitii isaatti daakuu baatee waraanni bilisummaa Oromoo galaa itti guuree leenjiseera. Warra akkas leenjifaman keessa har'a Mudgooyikaa jedhamu hooggana warra Gambeelaa keessa jira. Warra Gambeelaa warra qabsoo godhan dhibbaan kan lakkaa'aman. Akkasitti leenjisuu qofa otoo hin taane qawwee dhiiga isaatiin diinarraa boojee hidhachiisee waliin dhaqee Gambeela keessatti bobbahee waliin lolanii. Sana loluu qofa miti uummata sana keessatti sagantaa fayyaa diriirsuudhaan kiliinikoota hedduu ijaaruudhaan uummaticha wajjin rakkina isaa qooddateera adda bilisummaa Oromoo. Koomoo keessatti uummata Gumuz keessatti uummata Beenishaangul keessatti 91 warra Beenishaangul akkasitti leenjise sana dhaqeetii Asoosaa qubachiisee Asoosaa guutummaa Beenishaangul isaanitti kenneeti bulchiinsa mataa isaatti darbee adda bilisummaa Oromoo. Kuni ka seenaa gaafa duraati. Ka biraas maqaa dha'uu danda'ama. Ka TPLF iyyuu dhuftee nu waliin lolteetti. Kaas dhiyootti seena. Kuni ka seenaa duriiti. Seenaa duriiti nutti himtu kan jedhu. Kaas dhiyoo waggootii 20 kana keessa barahaa Ogaden keessatti warra Ogaden wajjin hanga waggaa darbee fi ammallee dabalate walii wareegamaa adda bilisummaa Oromoo. Uummata Sidaamaa wajjin hojjetaa. Uummata Gambeelaa Beenishaangul wajjin caasaan keenyaaf caasaan isaanii waliin hojjetaa. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo kan komatamu. Warri kana jedhani olola rakkisa jaalala rakkisa horachuudhaaf yoo ta'e. Kanaaf walumaa gala qabxiilee afaan faajjii uummata Oromooti waan ni jedhamu kun hundi isaaniitu akeeka isaanii akka ofii keenya hubannutti adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa isaa harkaa gatuu ammallee bakka maga'ee kanarra
gaaffii isaa harkaa busheessanii facaasuu kanatti ka'anii katabedha. Akkuma gaafa dura jalqabne garuu kun waan hin danda'amne ammaa kana mirkaneessina. Maaliif yoo jennu adda bilisummaa Oromoo illee yoo jiraanne gaaffiin uummata Oromoo takka xarapheezaa irra teesse. Gaaffiin xarapheezaa irra teesse kun yoo hin furamin furmaati poolitikaa Itoophiyaa keessa hin jiraatu. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo irratti duuluun furmaati tokko illee hin ta'u warra kana akeekkatee ka'e kana mirkaneessinaa. Adda bilisummaa Oromoo har'a yoo adda bilisummaa Oromootti deebine caasaa amansiisaa dandeettii fi humna namaa qabsoo kana fuulduratti furgaasuudhaaf dandeettii qabu kumaatamaan lakkaa'ama yoo gaaffiin uummata Oromoo ilaalchi gahaan kennamee fi furmaati nagaa hin kennamne wareegama kamuu baasanii itti fufanii galiin gahuudhaaf ka harkaa qaban dhaloota haaraa uummata Oromoo walii galu irra guddaa majooritiisa maaliif furmaata biraa yaalee duttame OPDO keessa yaalanii durmaan Oromooti. OPDO hundi isaanii bitamoo harka 100 keessaa harki 90 furmaata wayii argamsiisne kan achi keessa jiran kanneen akeeka siyaasaa waan dantaa adda addaatiif achi keessa jiran harka 10 ta'uu ni mala. Yaalanii dadhabanii dhaaba OSTM OPC yookaan immoo OPCO jedhamee bifa adda addaa jijjiirratti keessatti yaalanii jiran bifa adda addaatti ammuma bara ammaa kana keessatti hin danda'amne. Kanaaf itti cichuu dhaloota haaraa daandii siyaasaa kanneen har'a wareegama isaanii kabaju lafa kaa'an bakkaan gahuudhaaf murannoodhaan kumaatamaa hiriiranii jiran. Kanaaf inni kun immoo galiisaa akka gahullee gargaareessaa akka deemu gahu shakkii tokko hin qabnu karaa mataatiin.